shane. Ammoo finxaaleeyyii. Waan namni dolloo kanas isaanumatti jalqabee fite. Akka isaan yaadan hin taaneef malee. Akkam jirtu daawwattoota burqaa oduu gabaabaa sa'aatii kanaan isinitti himaa jalqabarra mata dureewwan oduu isinitti himuudhaan itti aansuudhaanis bal'ina isaatti kanan ce'u ta'a. Oduu keenya kan jalqabaatiin obbo Jawaar Mohaammed Abiyyi Tigree fi Amaara waliin wal lolee Oromoo keessa dhokachuu barbaada jedhe. Dubbiin Dambidolloo dhimma burtukaan kanas mootummaadhumatu fide jechuudhaan dubbate. Itti dabaluudhaanis obbo Jawaar Mohaammed abbaan qabeenyaa EBS Shariik Abiyyiidha. EBS ajandaa mootummaa gaggeessa jechuun dubbateera. Bal'isee kanan isinitti himu ta'a gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin ammoo Somaaliyaan US'if iddoowwan buufata waraanaa fi doonii murteessaa ta'e dhiyeessite. Bakki amma Somaaliyaan US'if kennuuf jirtu kun ammoo bakka Itoophiyaan ijarra buufattee turtedhas jedhamaatii jira. Kanas bal'isee kanan isinitti himu ta'a. Akkam jirtu daawwattoota burqaa oduu chaanaalii keenya chaanaalii burqaa oduu irratti oduu biyya keessaa fi alaa kan dhugaatee guyyaa guyyaadhaan argattu. Daawwattoota keenya warri qubni keessan fayyaa ta'e hundiyyuu viidiyoo keenya laayik akka gootan chaanaalii keenya immoo sabskiraayib akka gootan kabajaan isin gaafacharraa gara bal'ina oduuttan darba. Obbo Jawaar Mohaammed Abiyyi Tigree fi Amaara waliin wal lolee Oromoo keessa dhokachuu barbaadaa jedhe. Dubbii Dambidolloo dhimma burtukaan kanas mootummaadhumatu fide jechuudhaan dubbate. Itti dabaluudhaanis obbo Jawaar Mohaammed abbaan qabeenyaa EBS Shariik Abiyyiidha. EBS ajandaa mootummaa gaggeessa jechuudhaan cimsee dubbate. Mootummaan kun yeroo kana keessa Amaara aarsuu barbaada. Amaarri mootummichi mootummaa Oromooti jechuudhaan Amaaraa fi Oromoon akka wal jibbuu fi akka wal lolu gochuu barbaada jechuudhaanis mootummaa kana qeeqe. Walfalmiin Amaaraa fi Oromoo gidduu jiru gara fuulduraattis itti fufa kan jedhe Jawaar Mohaammed seenaa keessatti hooggansa Amaaraa keessaa ba'e Oromoo miidheera. Amma immoo Abiyyi maqaa keenyaan isaan miidhaa jira jechuudhaanis dubbate. Oromoon garuu meeshaa Abiyyi ta'uudhaan Amaara waliin wal dhabuu hin qabu jechuudhaanis of eeggannoo dabarseetu jira. Jawaar kanas kan dubbate Kuush Miidiyaa Neetwoork irratti dhi'aachuun gaaffii fi deebii sa'aatii dheeraaf gaggeesse irrattidha. Dabalataanis obbo Jawaar Mohaammed gaaffii fi deebii kanarratti Oromiyaan dirree waraanaa akka hin taaneef Oromoon Abiyyiin aangoorraa ari'uu qaba jedheetu jira. Guutuu viidiyoo kanaa kan Jawaar Mohaammed dubbate akka daawwattaniif diskiripshin booksii keessa liinkii isaan isiniif ka'a. Egaa daawwattoota keenya akkuma baay'een keessan beektan obbo Jawaar Mohaammed yeroo dheeraaf erga hidhame hidhaarraa baheen booda callisa filatee ture. Dhiheenya immoo waltajjiiwwan eebba kitaaba isaa irratti callisa isaa cabsuudhaan bulchiinsa mootummaa Dr. Abiyyi Ahmediin qeequu irratti argama. Tigree wal lole, Eertiraa wal lole, Amaaraa wal lole, Oromoo keessa dhokachuu barbaada. Namni dolloo kanas isaanumatti jalqabee fite. Akka isaan yaadan hin taaneef malee. Qofa EBS namichi Shariik Abiyyi abbaan qabeenya. Miidiyaanis warra ajandaa mootummaa gaggeessu keessa akkana achirraan dabruu dandeenya. Waan fedhallee yoo ta'u duraamaan kun akeekni siyaasaa isaa maali? Mee ilaali fakkeenyaaf. Qaamni mootummaa ministeera barnootaa miidiyaaleen adda addaa deennatiin hundi dubbii kanarratti maaliif akkanatti rabarrabe? Oduu keenya kan biraatiin Somaaliyaan US'if iddoowwan buufata waraanaa fi doonii murteessaa jedhame dhiyeessite. Bakka amma Somaaliyaan US'if kennuuf jirtu kun immoo bakka Itoophiyaan ijarra buufattee turtedha. Somaaliyaan qaama galaanaa bulchiturraa US'if iddoo tarsimaawaa to'annoo buufataalee waraanaa fi dooniif oolu dhiyeessuuf qophaa'uun gabaafame. Reuters xalayaa pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohaammed pirezidaanti Doonaald Tiraampiif ergan jedhame jimaata isa qaqqabuusaa gabaaseera. Xalayaan bitootessa 16 barreeffamee fi dippiloomaatiin tokko dhimmicha quba qabu Rooyitersiif mirkaneesse Hassan Sheikh Mohaammed buufataalee US'if qopheessan tarreessuu isaanii ibsaniiru. Akka xalayaa kanaatti buufataalee qilleensaa Baliidoogilii fi Barbaraa jiru akkasumas buufata doonii Barbaraa fi Bosaasoo jiran US akka qabatti yaada dhiyeessaniiru. Iddoon Somaaliyaan US'if kennitu kun Waashingitan gaanfa Afrikaatti teessoo waraanaa cimaa akka qabaattuu fi sochii shororkeessummaa Somaaliyaa fi naannicha jeequ qolachuuf akka gargaartus hiree uuma jedhameera. Itoophiyaan ulaa galaanaa barbaacha Somaalilaand waliin waliigalteerra geessee kan turte yoo ta'u, Somaaliyaan dhimmichi beekamtii koo malee hin ta'u jechuun muddamni guddaan biyyoota lamaan gidduu akkasumas Somaalilaandii fi Somaaliyaa gidduutti dhalachuun isaan yaaddatama. Yeroo ammaa kana immoo Somaaliyaan Barbaraa US'if laachuun hariiroo Somaaliyaa fi Somaalilaand ittuu akka hammeessus ni eegama. Buufanni Barbaraa kan kanaan dura Somaalilaand Itoophiyaaf akka kennituuf Itoophiyaan ijarra buufattee yeroo kana immoo Somaaliyaan buufata Barbaraa kan US'if kennuuf akka jirtu dhagahamaatii jira. Egaa daawwattoota keenya oduu gabaabduun sa'aatii kanaaf isiniif qindeesse kan hagammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda oduu biraa nagaa walitti deebinutti nagaan tura.